Facebook irraa arrabsu jira sun sirrii miti anamma eda sirrii miti jeen falmuun hin danda'a ture garuu waan tokko sirrii miti illee yoo ta'e waan namni tokko itti gad dhufeen tokko jajjabeessuuf bira dhaabbatuu qabna miti malee nuti abbootii biyyaa erga taaniif nuti abbootii biyyaati lafa kana akka irraa isaan jiraatan kagoone nuti amma Teedii Abiy Ahmed hidhuu yoo barbaade xallazee dhahee mana hidhaa darbuu hin danda'u hin danda'a bar maaliif jennaan mootummaa biyya sanii mootummaa waan ta'eef sigalee mootummaa waan ta'eef hidhuu yoo barbaade hidhuu ni danda'a aslan kana isaanis biyyinis hundinis ni beeka mootummaan tokko waan tokko godhuu yoo barbaade namni isa dhorku hin jiru jechuu barbaadeeti kanaafuu nuti abbootii biyyaa yoo taane laman daranya malsi mamalasa አለብን ነው ጥያቄ ሰኒ በር ማኪ ዋት እኮ ጅራካ ወንድ ጀሪ ጎዳን ሱን ታው ደንዳ አኩመ ቱጀት ታው ይሱስ ደንዳ ዮን ታኔማ ዶክፈቹ ሜጉ ኦሮሞ ዶክፈቹ ቤግ ጎርፈቹ ቤጋ ማልጎቹ ቤጋ ጀራማ ኦ ኤሳ ገዲ ቤ ነማ ገዴ ቢሰራ ሳት ዲ ፋርሱ ቴዲዮን ላባኒ ዮለ ከነ ገዴ ቢሰን ገዲ ባንጉኒ ኤሳ ባኒ ዮ ደጎ ጎረ ዩ ቀባተን ኬሳ akkaataa itti dogoggora wal gorsannu akkana yoo dogoggora jiraate. Raagar tokkonis deebisan warri sirrii jiru anamma deebisuun isaanii na aarsaan jiru. Bareeda baalagee yoo if hin beekne akka if beektu godhuun bareeda. Garuu iyyuun sun dilli sun amma namni sila muuziqaa baasuu qofa irratti hafe bareeda bar. Feesbuuka kana gubbaa bar qaalicha promotion akka tolchu jiru Oromoodha bar akka sagaleen isaa dhagahamu ka godhu jiru Oromoo Facebookaan TikTokii post godhanii maali barbaachiseedha bar Oromooni diina lama qaba jaallattee jibbitee ilaalee ol ilaalee gad ilaalee Oromoon akka sabaatti diina lama qaba tokko diina alaa diina dhaabbataa diina alaa lama diina keessaa kagogaa Oromoo uffatee Oromoo fakkaatee keessa deemu lamatti ta'e kanaaf rakkataadha tuudde sigalee amma kan inni ofirraa eeguu dadhabe isa keessaati malee saba kee eeggataa jira abbaan dhiira ta'e akka Oromootti ulee fudhatee dhufuu barbaade kilaashii fudhatee dhufu amma isa keessaa dadhabame akkattanti hin tale lammaffaan immoo sirba ijoollee kanaa waa lama siin makii edda yaadatte ta'e akkamittan si amansiise waa lama sitti tokko mamaa inni miidiyaa jirri amma nama 810 taartu kana ergaa dhahuudhaaf sirbi kun immoo afaan jalaa qaba waan ta'eef akkamitti akka nuun jedhame jarra jedhanuu namni keenya jechuurra utuu walii galamee callisame akka ta'etti kana utuu walii galamee maqaan isaa waamamuu dhiisee hojii isaatti deebi'ee namni keenya isin jedhe koo gaariidha isa soo callin jedhan walii galanii barteetta tu call jedhame koo gaarii tu'e callisin jenneen dhaqanii mana namaatti nama rabsaa jiru ijoolleen keenya an burjaajessu edda burjaajessuun barbaade miidiyaa kana maal godhe waan biraatti jijjiiruu kan ture miidiyaa kana rabbi naaf hadhiisu isuma dhuguma humna qabu hunda fixadhee waa biraa jijjiiru namni keenya akka dhaqee mucaa kana hin faarsine mucaa kana hin arrabsine hin qeeqine amma ta'e burjaajaanii argitetta edda nama 17 ta'anii mana banatanii nu laalaa isatti dubbattu ichi naamin amma deemnu nu jammarteetti takka moo nu dhiiftee turte siin jedhaa turan wallaahi mi'uutii qabadheen bilbila biraatiin bakka biraa buleen kanan barbaadeen bakka miidiyaa tiktookii irratti ni dandeenyaa jira lakki akkuma tiktookii irra jirrutti ni dandeenya akka jechuu wayya akka xiiqii wayya na qabeegaa waan gootu barteettaa yeroo sitti dhagaame maki waan hin goone faa gootaa bar yeroo waa sitti dhagaame waan gochuu silaa malli goota ani deebisaan irraa yeroo isaa eeggatee gaariidha jedhe haamilee waliin gaarii miti. Daalama deebisame kanarratti sirbuma qofa post godhu sirbuma magaalaa nagaaromsaa fa'aa post godhu deebisamuu qabu maal jettanii falmitanii loluu osoo hin ta'in gabbaatanii kanaaf namni isaa nuu kunu waliigaltee hin qabnu waan jedhamu fakkeessa isin galee isaan kunu waliigaltee hin qabnu fakkeessa sirrii mitiin akkuma jirutti ta'ee erga post godhamee immoo jajjabeessitanii post godhanii irra dhangalaatanii miiliyoonaan miiliyoona 2-3 laaltanii dhiisuudha dhumatti. Dhugaadha nuti abbootii biyyaati abbaa feeneef keessa galchuu dandeenya abbaa feeneef keessa baasuu dandeenya isin galee. So warri jira isaan waan abbootii biyyaa hin taaneef hedduu haasa'uun kana boodallee hedduu haasa'uu danda'an waan hubachuu qabdan isin galee. Kana makki an alaamaan koo abbaan barbaade artistoota keenya qeequu kaayyoo kooti gala yaada kooti akka nama tokkotti. Artistoonni Oromoo akkuma nu kan biraa dur qeeqaa turre ani immoo qeequu keessaa baanee artistoonni Oromoo akka godhani
artistoonni Oromoo sirba kana duratti baasan jechuu jaraan barbaadaa jira bakka erga namni yaada lagamu si jedhame sana jechuudha. Jarri nurraa dubbachuu qabudha. Edas wanta barbaade maa inni jarri akka jarri nurraa dubbatan gochuu irratti nu warri miidiyaa of harkaa qabnu hagate sochoofnee namni keenya mana banatee deedii irraa ba'uu footoo gattee gad deebisee arrabsuu osoo hin taane jarri yoo danda'ame keenya gad deebisanii nu arrabsuun barbaadeedha. Jarri amma ta'e koomuu jaajessinee irraa bara ijoolleen keenya akka ta'e garagaraa Oromoo laa duri malee amma nuti akka dur gad deebisuu turre amma dhageeffadha amma waa gad deebisuu waan akkana kana dhiisuu qaba Oromoon waa gad deebisuu waa arrabsuu tana dhiisuu qaba. Bakka nuti saba guddaadha. Bakka anis raamiti wanti kun jechuu dhiisuu qabna galabbatu wanti xiqqishoo akkana kana waan mandaranyaan goggootu tana ofirraa dhiisuu qabna nuti abbootii biyyaa arga taaniifu. La ummata keenya warra jirtan sochiiftan su'aata haasaa koo meedee eeqaa tokko narraa dhaggeeffadhuuti yoo sitti fakkaates itti guuti yoo sitti hin fakkaanne immoo mumkin ta'uu mala jedhii bira darbi. Naamani gaafa uumamnu boo'ichuu nutti makamee uumamuu nafnu. Boo'u fantashiruu fil ardi yeroo namaan jedhu niin immoo fantashiruu fil boo'ichaa nuun jechuun of sababa immoo si bankaan. Sababni fagoon jiru. Sababni isaa kunoo akka nama tokkootti kanan sharrii gorsaaraan uummata na jala jiru. Tokkoffaa gaafa Hacaaluu Hundeessaa baay'ee nama poolitikaa wayitii ashqaabbate miti. Amman beekutti amman argetti of teensitti mararaan amman argetti amman beekutti Hacaaluu Hundeessaa nama poolitikaa wayitiif ashqaabbate miti. Yaani akka namaatti dhaabatee bar nama adawaa kabajamuu waamamnaan guyyaa silaa dhiichisee galu. Bara Doktor Abiyyi bulchaa jiran kanatti iyyuu ilmaan Oromoo du'anii gubamaa jiru jedhee nama dubbate mucaan. Sii galee viidiyoo isaa immoo siifan baala sidhaalammoo waan siyaasan hordofuun jedhee dubbate. Waan godhamuu qabu guutuu godheera mucaan of qulqulleessuu jedhee viidiyoo inni dubbate irratti hawaasni koo na komachuu jedhee jirtuurraa feerroo bittuu qeerroo jirtuu jedhanii itti iyyanii mucaatti. Achumaan dhaqee intarvii godhe achumaan guyyaa isaatii inni silaa utuman du'ee Taaddasaa Birruu ta'e utuman du'ee akkas ta'e jedhaadhumayyii wareegame. Amma otuu galaanaa yeroo sana jechuudha boo'icha atis boosseettaa anis boo'eera namni hunduu boo'eera. Firaaf diinii isaa yookiin anis warra feerroo bittuu jedhaa keessaa ta'uu mala asii galee amma galaanaa gaaromsaa fi xiinxala keenyaa keessaati xiqqoo si hin beekta waan ta'eef waan kana nama siyaasaarraas waan tokkorraas ani galaanaa gaaromsaa akka nama tokkotti nan jaalladha nan kabaja maki yoo isaaniinis nan jaalladha nan kabaja waanan jaalladhuuf kabajuuf akka addaattuu nan qabaan kaleessa yeroo gadi ba'ee gurbaan jaalalaaf nu waamanii daangaadha haga daangaatti kan jedhu sana na aarse malee kan biraan dhaggeeffanne gurri koo aduudu sanatu bareechee ilaalameera waan ta'eef irra butee nan laalu jaalalaan nu waamanii daangaa haga daangaatti walakkaatti seenanii daangaarra nu dhaabanii jennaani inni walakkaa seename kuni lafa abbaa isaati yoo inumaayyuu daangaadhumarra dhaabuu iyyuu hin balleessani inni jedhamaa jiruuf inni jarri jedhaniifi namticha akka jeette kunkiin magaalaa walakkaa Finfinnee boolee keessaa boolee Mikaal keessaa lafa qaba namni ari'ateen jiru ta'ee diabro. Hawaasa isaas namni ari'ateen jiru. Wallaahi namni tokko akka sabaatti cunqurfamee Finfinnee keessaa buqqee jedhamee buqqifame jiru. Garuu uummata Oromoo bineensa gochuudhaaf yoo jibbaa Dooktar Abiy qabaate Dooktar Abiy siyaasni isaa nuun taane jechuu malee sila akka hawaasaatti kun qabu. Kanan edanatti dhaga'amnaan manas bannee dubbataa ture akkatti fakkaatutti hawaasa keenya Finfinnee yoo galees biyya abbaa isaatti galee lafa isaatti galee malee lafa namaatti hin galle isa jedhu ibsuudhaaf. Anaa maalan jedhaa ture beektaa makii jalqaba. Gadi ba'een saba arrabsuu fadhe jedheen sheeri gochii fadhe beektaa saba gaa. Wala baxabbaxa ormaa jedheen saba arrabsuu fan saba nama. Achumaan mee artistiin anjira jette. Silas artiin Hacaaluu wajjin wareegame. Anjira ka jettu mee kottuuti gadi ba'i. Faallaa ta'eetii kana jechattii an qabadhee gadi ba'e kadhaa. Abbaan manaa yoo manatti gale keessummaan immoo bakka abbaan manaa bulchee bulaa jedhii nuu baasi. Waa biraa tokkoon barbaadu kilaas gaaliitti galchi. Gubadhee jedheenii jabeettaa maki. Isuma dhuguma nan gubadhe. Achumaan jarri kanaan dhufan. Nan gammadee ofirraa jedhan malee jarri
yani akka sabaatti dubbatan malee nutu bulchaa jira keenya badhaadhinni keenya maaliin jenne ijoolleen kun sii galeera akka sabaatti tuqaman akka sabaatti deebisan akka mubaarakitti sitti maamaan irra deebi'ee naggeeffadhe abbichuu keenya muummicha ministeeraa hin jenne utuu jedhanii xiqqoosii qeeqa yoo qabaates nan gubu maaliif paartiidhaan utuu Oromoo keessa jira garaa paartiin sun paartii dhalaati yoo rabbi jedhe paartii dhalaa wal kuffisaa ta'a malee walitti galuun hin jiruuti teenyee walumaan laalla isa. Inna isa sadii ta'e afur ta'e galayyuu yaa rabbi bakka tokkotti deebis jennee qalbiin gubataa jirra gadi bahamee gatii muummicha ministeeraa yookiin immoo badhaadhinii jaraaf hin taane jecha hadha teedii banatanii dhiifama naa godhaa miira keessa hin jiraan teedii banatanii dhiichisuun inumaan taane abbaan barbaadde na jibbuu miti bakka barbaadde seentaa isin dura dhaabadheeraan gara kooti isin kaleessas warra Hacaaluu hojjechiise har'as Galaana Gaaromsaaf yoo isaan itti du'anii warra dunkaanas bitatee qopheeffatee uffata gurraacha qopheeffatee taa'aa jiru nutti kolfisiiftan nama nutti kolfisiistan alagaa nutti kolfisiistan maal Oromoo yoo Finfinneetti gale biyya abbaasaatti gale malee walakkaas akkamitti gale galeeraan uummanni Oromoo wallaahi hin galle wallaahi parsantii 5 galle uummanni Oromoo barandaa bulaa jira Finfinnee keessa garuu sabaaf sablammiidhaan jibbisiisuudhaaf uummata Oromoo guutuu uummata bishaan gaafattee aannan kennu sabaaf sablammootaan jibbisiisuuf uummanni kun gadi ba'ee walakkaa seenanii daangaaduu dhaabanii jedhee uummata miiratti galchanii barbaayinaaf sodaatanii akka keessoon keetti jiru sin beekanu jarri akkati wal qooddee jettu sin beekanu ani immoo Oromoo kana hin beeku diinni xiqqaanis diinni guddaanis akka hawaasaatti namatti dhumnaan warra ofirraa cunqursee ka'ee deebi'ee immoo wal nyaatuutti hin beeka. Yoo isaanii gad deebisanii obsaa Abdiisaa gad deebisanii feesbuuk irratti Galaanaa gad deebisanii afaan Oromoo irratti barreessanii kana wanni na gaddisiise an qaccee koo agootti galee hin jira silaa qacceen koo agoodha agoo jechuun immoo firatee dite jechuudha kallattii dhumaan qaccee torban lakkaa'amee Minilikittan galee jira. Haa hin jedhin miki aareen jira. qabsoo eegaltee bareeda deemtee dhumarratti mucacaatti taatee. Wallaahi bakkii koo cogarranatti kee takka cogarraan qabu amantii amanuu baattee yaa bakki wallaahi summa wallaahi cogarraan qabe ciiseen jira anno yookiin maaksii waan kaffalameedha rakkoon qabu kan keenya kan koo rakkoon qabu aboonaa arrabsaa akka barbaadan Oromoo isaatii gadi ba'ee sirba teedii banee. Amma siyaasaan Oromoo biizinasa taate laal. Karaa gabaabaa giyoon siif himu jechuudha. Du'aari malee itti jechuu si galee. Wallaahi. Akkamitti yaaddee maqi? Ana akkamitti yaadaan calli jeetu mallaala. Waa lama si gaafadheen tokkoffaa teediini kan inni jedhe uummataan immoo Finfinnee galee Dr. Abiy yookiin immoo badhaadhinni jedhe immoo uummata Oromootu Finfinnee galee daangaara nu dhaabee jedhe jarri keenya kana godhaniiru hin goone Finfinnee kan Oromootu jechuufuu afaan jalaa qabamee jira sii galee gochuu dhiisiin jedhe hin goone garuu maqa balleessii uummata kana kaleessa waardiyyaa ture uummanni Oromoo Finfinneetti maali uleessa kamiin gateeyyi waardiyyaa namni biraa maaltu jirani beektaa wanti jiru tokko wan haarawaan bitama teediin akkana